Fada one dem sanu tolchu siyara che fada rikicha ka ya de na che tarkam fada akhlaq islam arawati ko dubada baki kunja bidura mena kalbe afad يا دكي يتفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو المان رمو بقى جراتني yaada namootan tokko yaada ajaa'ibaatu gartanii deemaa jira. Sanirraan anillee waan natti dhaga'ame dubbachuu barbaada. Gabaabaadha yaadni kiyya dheeraa miti. Hordoftoonni kiyya yeroo argitan sagalee kiyya kana share godhaa. Yoo isinitti tole share godhaa yookaan immoo ofirraa dhiisaa. Yaadni kiyya maa inni gabaabaadhumatti warroottan gartanii media hawaasaa kanarratti mootummaan sababii inni command post labseef ummata Oromoo beelaan manatti fixuu fi jettanii olola adda addaa ofaa jirtanii isin argaa jirra jechuudha. Akka nama isin agarree dhugaa rabbiiti bar akka nama isin agarree callifnee isin laalaa jirra malee argaa jirra jechuudha. Baanee akkuma nuyi garta akkuma isin baatanii iyyatan kan baanee iyyuu wallaalleetii miti. Isin malaalaa jirra jechuudha. Isin taajjabaa jirra jechuudha. mootummaan sababii inni gartanii mee yoo isin tole share godhaa nama nasheen isaa ilmaan Oromoo mootummaan sababii inni gartanii sababii mootummaan command post yookaan labseef jechuudha nageenya eegsisuudhaaf dhukkuba yeroo ammaarraa uummanni keenya wallaalaadha hubannoon qabu gartanii sababii saniif labse malee akkasinitti yaadaa jirtanuu miti jechuudha. Sin siyaasaa fi yeroo kana ol keessan deebisisina. Isin argaa jirra jechuudha. Akka nama isin agarree isin argine callifnee ijaan sillaallaan gartanii akkanuma gartanii wallaalan seena. Mootummaan nageenya uummataatiif jedhee sababii mootummaan itti command post labseef nageenya uummataatiif dhukkuba yeroo kanarraa uummanni keenya wallaalaadha. Gartanii hubannoo irraan qabu. waliin galu akka biyya adda addaatti argaa jirtan biyyoonni adda addaa biyyoonni gurguddatan waan mootummaan ittime in qalbeeffate jechuudha. Hojiirra oolchas yerootti hojiirra oolcha jechuudha uummanni. Keenya immoo akkuma beeknu wallaalaadha uummanni burjaajaadhas waan mootummaan jettu kanas hin dhaga'u. Gariin hojiirra oolchaa gariin hojiirra hin oolchu. Isin galaa jiraami. Mootummaan kana waan beekuuf state of emergency kanaaf labse yookaan command post kanaaf labse malee waan ummata manatti galchee beelaan fixuuf miti. Isin galaa jira. Yaada namootan gariitu gartanii yaada ajaa'ibaati beeytanii lafaa fuudhaniituma gartanii mootummaan kun ummata fixuudhaa fi sababiin inni gartanii command post ummata irratti labseef ummata fixuudhaa fi jedhanii olola ofaa jiran. Laa jira keenya akkasii miti dubbiin qalbeeffadha gadi taa'atii ilaala. Mootummaan nageenyaaf dhukkuba kana gartanii gadi buusuudhaaf dhukkuba kana gartanii akka inni hin babal'anneedhaaf akka dhukkubni kun gartanii silaayyuu seenee jira akka dhukkubni kun hin babal'anneedhaaf biyyi keenya immoo rakkoo guddaa qabdi. Dhukkubni kun yeroo tokko babal'atee jennaan biyya gurguddate keessattuu osoo jirri akka kanatti of eegaa jiranu utuu jirri akkasitti gartanii karaa adda addaatiin of eegaa jirtu dhukkubni kun babal'atee fixaa jira jechuudha. Addunyaa biyya gurguddate jechuudha fixaa jira jechuudha. Kenya biyyi gartee biyya Afrikaa kun agasmara gartanii hin heddummaanne yoo akka biyya gurguddatanii jechuudha. Biyya gurguddatan argaa jirra guyyaatti utuu namni hin du'in hin oolu. Kenya kun ni'imaa keessa jirra ammanuma gartanii rabbiin nurraa gadi qabuun isaa ni'imaa guddaa keessa jirra kun. Isin galaa jira. Mee qalbeeffadha haasaa kiyya kana jechuudha. Warroottan gartanii asirratti baatanii anumatti dhaga'ame jettanii osoo gartanii itti yaadin natti dhaga'ame jettanii wama isinitti fakkaate baatanii haasoftanu duratti yaada utuu naasayin duratti yaada kaasaa. Kanaaf jechuudha mootummaan sababiin inni labseef dhukkubni kun akka hin babal'anneedhaaf akkuma waliin beeknu mootummaan yaaddoo guddaa keessa seenee jira. Yaaddoo hangana hin jedhamne keessa seenee jira mootummaan maaliifi dhukkubni kun akkuma waliin argaa jirru seenee jira biyya keenya chaayinaatti yeroo darbe yeroo seenu xiqqoo akkuma keenya kanarraa ka'ee jechuudha. Jalqaba xiqqoo irraa ka'ee nama 10 nama 15 irraa ka'ee al tokkitti nama 50 nama 30 40 galee yeroo tokkichatti babal'atee jechuudha. Dhukkubni kun babal'achuudhaa ka'ee jennaan hin dhaabatuun babal'ataa jechuudha. Har'a nagara nama kuma meeqaatu qabamee jira. Gara nama kuma 100 meeqaa ga'ee jira chaayinaa keessatti nama qabamee jiru jechuudha.
akkuma kana biyya keenyatti jechuudha kanatu babal'ataadhaaf mootummaan filannoo takka dhabee filannoon inni qabu reebee tumee cafaqee biyya keenya qofaa miti jechuudha biyyoota garaagaraatti biyya Hindii yoo fudhattan viidiyoodhaan garaagaraa argaa jirtanu ijji isin hin arguusan akka ummata akka horiitti karaa irratti cafaqanii ol galchaa jiran tumanii jechuudha isin galaa jiraamti cafaqanii karaa irratti ummata tumanii nageenya ummataa dursa waan ta'eedhaaf fayyaa ummataa dursa waan ta'eedhaaf ummata cafaqanii karaarraa ol galchaa jiranii jechuudha kanaaf ummanni kun karaarraa ol galuu qaba ummanni ol galuudhaaf immoo kumaandi poostii labsamuu qaba ummanni keenya seeraan hin bulu hin beektanii jechuudha ummanni keenya garra caalu seeraan hin bulu waan mootummaan jedhe hojiirra hin oolchu humnaan hojiirra oolchu yoo humnaan itti dhuftan malee hojiirra oolchuun barbaadu jechuudha maaliif ummanni keenya akkuma waliin beennu rakkoo garaagaraa qaba kan gartanii harkaa gara afaaniitu jira kan harruma dalagatee harruma hojjetatee jechuudha harruma hojjetatee umarra nyaatu hojjetatee oolu jira rakkoo garaagaraatiif jechuudha ummanni keenya ol galuun hin ulfaata isin galaa jira mootummaan immoo wanni inni kana filateef humnaan ol galchuu qaba dirqama humnaan ol galchee karaarraa booda gartee ummanni beelaan hin dhumu waluma gargaaree jiraata ummanni keenya akkuma beeknu ummanni keenya tokko ollaadha qabaatee jennaan tokko qaba kan hin qabne jiraannaan hanga qabutti walumaan jiraataa jechuudha beelaan hin du'u jechuudha yoo maal ta'e manatti isa isin gartanii olola keessan asirratti baatanii mootummaan beelaan ummata fixuudhaa fi maaloodha jettanii ooftanuu miti in jiraata waa takka illee hin du'u ummanni wal gargaaree jiraataa jechuudha kan fixu dhukkuba kana kan daaraa godhuu deemu dhukkuba kana jechuudha kanatu caala kanaaf mootummaan kana waan gadi fageessee waan argeef kumaandi poostii labsuu danda'ee jira jechuudha isin immoo sababa siyaasaa keessaniitiif jettanii duraanuu kumaandi poostii wallagga lixa oromiyaarra jira gujiirra jira ammas immoo akka biyyaatti mootummaan kumaandi poostii biyya irratti labsee biyya fixuuf deemaa jira ummata manatti galchee beelaan manatti fixuuf deemaa jira jettanii olola ofaa jirtan hin dhumu beelaan manatti yoo dhumellee haa dhumu sababa kanaa yoo beelaan dhumellee beelaan isanni dhumuutu irra gabaabaadha isanni dhukkuba kanaan dhumurra siniif agaluu beekadha isanni dhukkuba kanaan dhumurra beelaan isanni dhumutu irra gabaabaadha beelaan hin dhumu namni wal gargaaree jiraata walii kennee jiraata jechuudha namni tokko wallaadhaa qabaataa kuu wallaatti abadan hin du'u beelee jechuudha wal gargaaree jiraata mootummaanis immoo akka dhagaa jirrutti amma danda'ee gargaarsa godhaa jira warroottan gartanii guyyaarra dalagatanii waan irra nyaatan qofa dalagatanii oolan jiraaf gargaarsa akka godhu waan akkanaa wayii dhagaamaa jira kanaaf jechuudha dirqama mootummaan karaa danda'amuun maal biyya keenya qofatti kumaandi poostii labsamee jira biyyootan addunyaa kanarratti biyya guddatanis hin guddatanis labsamee jira eessattuyyuu ummanni gabbaan jiru sa'a 24 gabbaa jira ummanni keenya maaf sin dhibee jennaan gartanii mootummaa sababuma jibbaa mootummaa kanarraa qabdanuuf jettanii mootummaan ummata fixuudhaaf gartanii kumaandi poostii akka biyyaatti labsee mootummaan hojiin kan saati kun isatu hojjeta isatu xiinxalee waan isa baasu waan gartanii ummata kana baasu waan ummata kana baraaru isatu gattaayetti mari'atee hojiirra oolcha malee isinii miti jechuudha isin callistaniitu malaalu yeroon kun yeroo siyaasaa miti jira keenya rabbi sodaadha yeroon kun yeroo siyaasaa miti yeroo gartanii addunyaan waliif duultee akkamumatti gartanii dhukkuba kanarraa wal baraarra jetti addunyaa waliif duultu malee yeroon kun isin yeroo kana waa'ee siyaasaa lafuma kaadha hin jiru waa'een siyaasaa amma lakan yoo filannoo ta'ellee filannoon hin jiru batee jira filannoon waa'een filannoon tokko kan qalbii isin gubaa jirtu beektanii tokko kan qalbii isin gubaa jirtu maa isiin isa filannoon bakka kaafamte filannoon baga kaafamte bakka akkamitti filannoon akkamitti geggeeffama addunyaan ofiifuu dhumaa jirti eenyurratti geggeeffama filannoon eenyurratti geggeeffamee filannoon kana kan isin gubaa jiru tokko kana yeroo darbe qeeqa garaagaraa oofaa turtanii waa'ee filannoon kun bakka adeemsifame jedhanii filannoon kaafamuunsaa bakka wama jiru maaliif mootummaan biyya keessaa dhibbatti hojiin irratti deeffatee jiru waa'ee filannoo miti duraan ituu dhukkubni kun akkuma beennu utuu dhukkubni kun gartanii hin babal'atiin utuu dhukkubni kun akkasitti addunyaan daaffisin dhugaadha waa'ee filannoo irratti hojjetamaa jira qophii adda addaa qophii garaagaraatti hojjetamaa jira waa'ee filannoo irratti amma immoo jechuudha addunyaan guutuun erga dhukkubni babal'atee ummata guyyaarraa weeraruu jalqabee ummata guyyaarraa fixuu jalqabee lola caala waraana caala ummata fixuu jalqabee addunyaan biyyi guddatis biyyi hin guddatinis irratti deeffattee jechuudha waa'ee dhukkuba kanaa irratti deeffatte waa'ee biraatti tasa dhiiftee jechuudha
Sinigalaa jiraamti waa'ee biraa tasa dhiiftee waa'ee dhukkuba kanarratti fuulleffatteerti addunyaan jechuudha. Kanaaf keenyas filannoon gartanii itti qophaa'uu qaba. Hojii adda addaatu jira. Hanga gartaniif guyyaan filannoo sun ga'ee filannoon geggeeffamutti hojii hedduutu jira. Hojiin kun yoom hojjetama biyyi gartanii amma mootummaan gartanii waa'ee dhukkubaa irratti xiyyeeffatee qoricha garaagaraa galchuudhaan waan uummanni itti fayyadamu biyya garaagaraarraa biyyoota garaagaraarraa biyyoota gurguddatanirraa waan uummanni itti fayyadamu waan uummanni ittiin gartanii ofirraa dhukkuba kana qolachuu danda'u galchuu uummata karaarraa ol galchuu gargaarsa uummataa gochuu waan kanarratti fuulleffatee jira mootummaan yoom waa'ee filannoo keessan irratti fuulleffata mee kana maaf gadi buuftanii yaannisin filannoo dhumti maaf bakka kaa qofa yaadinaasin mootummaan fuulleffannaan isaa waa'ee dhukkubaa kana qofa irratti ta'ee jira amma waan biraa afee jira sinigalaa jira filannoon immoo irratti hojjetamuu qaba dirqama itti qophaa'amuu qaba amma gaa filannoon ga'utti sirriitti irratti hojjetamee itti qophaa'amuu qaba kanaaf waa'een filannoo afee jira amma sin gartanii waa'ee filannoo sanallee isa filannoon bakka kaafame jettanii akka tokko gartanii qeeqaa turtanii akka tokko gartanii haaraa turtanii jechuudha sin argaa turre as dura amma walumaa galatti amma mootummaan waan gaarii godhee komaandi poostii labsuunsaa waan gaariidha uummata karaarraa galchaa uummanni yoos malee karaarraa hin galuu gartanii kanaafuu yoos seera kabaja uummanni humnaan seera kabajaa bara uummanni keessattuu uummanni Afrikaa kun seeraan hin bulu beekadha uummanni gartanii Afrikaa kun uummanni adii kunillee seera ni kabajaa gartanii amma chaayinaatti gartanii seera dhibbatti waan mootummaan jedhe reediyoodhaan makarfooniidhaan gartanii ispiikariidhaan magaalaa keessa deemamee jiran uummanni gartanii waan hojiirra oolchuudhaaf seera waan mootummaan jedhe sirriitti gartanii xiyyeeffannoo guddaa mootummaan irratti hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf jedhes waan mootummaan jedhe sana irratti xiyyeeffatanii hojiirra oolchanii amma guyyaatti namni du'uun dhaabbatee jira guyyaatti namni qabamuun dhaabbatee jira jedha nama. Beekadha biyya dhukkubni kun keessatti argame biyya dhukkubni kun keessatti argamee uummanni achitti dhumaa ture uummanni achitti dararamaa ture. Sababii jirri waan mootummaan gaaraa gabbaas waan mootummaan jedhe hojiirra oolchanuuf gartanii uummanni amma guyyaatti du'uun dhaabbatee jira. Guyyaarraa kan qabamus dhaabbatee jira jechuudha. Biyya akka sana dhukkubni keessatti babal'ate biyya akka sana gartanii uummanni hedduun qabame keessatti biyya sanarra darbii amma biyyi sadarkaa jalqabaa irratti argamtu amma qabamuu uummataatiin Ameerikaadha. Kan dhumaatiidhaan immoo Xaaliyaaniidha jechuudha. Kan sadarkaa jalqabaa irra jiru. Utuu chaayinaan jirtu jechuudha kan dhukkubni sun keessatti argamee uummanni achitti weerarame duraan. Kanaaf jechuudha uummanni keenya hojiirra oolchu waan mootummaan jedhe hojiirra oolchu mootummaan amma reediyoodhaanis amma biyya keenyatti kan fayyadu reediyoodha baadiyyaafatti amma magaalaadhumattuu namni marti televiziyoonii hin qabu namni marti gartanii miidiyaa hawaasaa kanan fayyadamu Itoophiyaa keessatti namni miidiyaa hawaasaa fayyadamu nama xiqqaadha akkuma jedhamaa ture nama miiliyoona 5 jedhan Itoophiyaan miiliyoona 110 qixxee ruubiinuu miidiyaa hawaasaan fayyadamtu beekadha. Kanaaf kan uummata fayyadumaa inni reediyoodha. Reediyoodhaan immoo mootummaan turee jira erga gabaasuu jalqabe. Baadiyyaa mara keessatti jechuudha. Amma gaafataa yeroo bilbilee gaafannoo jechuudha jara kee warra keenya. Reediyoon qaataa haasa'uu jalqabdee jedhan. Garuu immoo hojiirra oolchan uummanni keenya baadiyyaan beektani waan reediyoon jedhu kana asiin baasee asii yaasa hojiirra oolchu uummanni. Kana rakkoon jiru. Kanaaf jechuudha mootummaan xiyyeeffannoo irratti godhee karaarraa reebee karaarraa gartanii dhahee ol galchuu wayya malee guyyaadhuma mara seera haaraa garaa gabbaasee guyyaadhuma mara seera haaraa uummatatti gabbaasee uummanni seera mootummaan achi taa'ee gabbaasu hojiirra oolchu kallattiidhaan irratti argamee mootummaan uummata kana karaarraa oofee uummata kana akka godhee karaarraa komaandi poostiin silaa labsamnaan hafuura sii baafachuu hin dandeessu jechuudha. Saatiin hin kaa'ama amma dura saatiin illee hin kaa'amne wanni inni itti komaandi poostii kun wanni inni irratti xiyyeeffa saatiin uummanni itti gabba'u saatiin uummanni itti ol galu amma dura hin himamne gartanii in labsame malee emerjensiin in labsame malee hin dubbatamne jechuudha. Kanaaf jechuudha kanaaf waan gaariidha waan deeggaramuu qabu mootummaan labsuun isaa nageenya uummataatii fi uummataaf yaaddeetii sababii inni labse uummataaf yaaddeetii as dura labsuu qaba tureeyyuu beekadha mootummaan keenya as dura labsuu qaba tureeyyuu maaliif beeytanii rakkoo adda addaatu jira amma biyyoonni gurguddatan biyyoonni gartanii biyyi gurguddatan hundi jiraayyuu qaata labsan jechuudha uummanni komaandi poostii jechuun waa biraa miti bareessumanuu gartanii amma saa 24 manaa gabba'uu hin dandeenye kana biyya amma keessa jiru kanatti saa 24 manaa gabba'uu hin dandeenyu bakka maratti yoo gabbaatan hin qabamtan kellaatu jira waan garaagaraatu jira uummanni poolisni karaarra nammee jira komaandi poostii jechuun kanuma haaraa isinitti hin fakkaatin jechuudha
kumaandi poostii jedhamu sun kanuma jechuudha. Biyya hundatti addunyaan filannoon isiin godhattee uummata kana humnaan karaarraa galchuudha jechuudha. Uummanni ala waan bareef ala waan jiraatuuf mana keessa jiraachuu waan rakkisuuf hin beekne jechuudha. Waliin argaa jira akka mana keessa jiraachuu rakkisu waliin argaa jirra jechuudha. Uummanni waan kana bareef hin danda'u. Manni keessa rakkisaadha. Mana keessa yeroo hunda jiraachuun hin ulfaata. Namni haala waan bareef ala deemee hojjetee waan bareef manatti deebi'ee mana yeroo taa'u hin danda'u jechuudha. Gaafa kana seera cabsuuf dhufa. Yoo mootummaan seeruma baasee qofa gartanii seeruma baasee ol galaa karaarraa jireetuma kan dhiisu ta'e uummanni ittiin hin bulu hin danda'u hin taa'u mana keessa danda'e. Gadi ba'ee ala deemuun hin oolu seera cabsee jira gaafa sana. Gaafa sana immoo jechuudha. Gaafa seera cabsisan immoo sababaadhaaf dhukkubni kun qabee babal'achuu danda'a. Kanaafuu jechuudha mootummaan osoo wanni kun hin ta'in dura bu'ee irratti hojjetee maal gochuu qabaa? Uummata kana nageenya isaa baraaruu qabaa jechuudha. Kanaaf mootummaan ofii isaatiif itti yaadee xiinxaleetii wanni inni labse malee yooma labse ooma gartanii dhukkubni kun hin babal'anne iyyuu jechuudha. Akkuma argaa jirru rakkoo garaagaraatu jira. Dheengadda amma akka argitanu nama ajjeesanii gartanii Booranatti nama ajjeesanii jiranii kan nama ajjeese shiftaa shaniiti jedhanii. Kanaaf jechuudha rakkoo garaagaraatu biyya keessa jira jechuudha. Kanaafuu dhukkubni hin jiraanne iyyuu jechuudha. Bakka rakkoon jirutti kumaandi poostii labsuun wama jiraati kun beekamaadha. Maaliif mootummaa kanatu maqaatti bada. Yeroo gartanii namni achitti du'e jaarsicha tokko ajjeesanii ture yeroo darbe maqaa isaanii dagadhee jira gadhiifamaa gadhiisaa turan jechuudha. Aji maalii aji umar maalii jedhanii dagadhee jira amma dura. Mee warra na daawwataa jirtan na barreessa maqaa manguddoo Dheengadda shiftaan ajjeeftee sana. Kanaaf jechuudha mootummaan gartanii waan isa baasu ilaalee labsaa jechuudha. Maaliif maqaatu isatti bada. Isatu maqaatti bada yeroo sana keessatti yeroo waa ta'u yoo amma fakkeenyaaf warri amma sirra baatanii gartanii mootummaan maa kumaandi poostii labsee jettanii yitan kun utuu uummanni gartanii dhukkuba kanaan dhume immoo mootummaatu fixee akkuma yeroo darbe jedhaa turtan jechuudha. Mootummaatu dhukkuba kana uummata karaarraa galchuu didee akka uummanni kun dhukkubaan dhumu kan godhe mootummaadha jettan jechuudha. Hin saalfattanu xiqqoosii. Saalfadhaa xiqqoosiisin. Mootummaa kana burjaajessuun barbaadina. Yeroo darbe mootummaan intarneetii Wallaggaa fi Gujiirraa banee jennaan mootummaan kun galateeffamuu hin qabu. Eenyu galateeffamuu qabare kan irraa siibane mootummaadha bar. Uummanni Gujii fi lixa Oromiyaarraa intarneetiin cufamee jira abanamu jedhee ayyuu malee kan irraa bane mootummaadha jechuudha. Yoo mootummaan kun hin banuu jedhe ammallee waanan hojjetaa jiru jira. Waanan labseef hin xumurannee hin banuu yoo jedhe maal gootame wannati gootu hin jiru bar. Akkanumaan afaan banta malee sirraa wannati gootu akka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf afaan hin darbina. Mootummaan kun galateeffamuu hin qabu warra jedhe jira. Argaa turre jechuudha. Irraan dubbanne ilaalaatuma callimneetuma ilaalaa turre dhiibne. Kan galateeffamuu qabu eenyuunire kan irraa siibani mootummaadha. Intarneeta kan siibani jara lixa Oromiyaatiif Gujiirraa kan intarneeta bane mootummaadha. Eenyu kan galateeffamuu qabu? Ka gartanii sirratti baatanii olola keessa mootummaan galateeffamuu hin qabu. Uummatatu galateeffamuu qabaa. Kan jettanii olola asirratti baatanii ooftan eenyutu galateeffamuu qaba? Mootummaadha kan irraa siibani. Mootummaan hin banuu hin xumurree hojii kiyya waan labseef hin xumurannee kumaandi poostii kanarraan kaasu yoo nu jedhe wannati gootu tokko hin jiru bara akkanumaan afaan banaa oolta malee sirra. Kan baatee amma gaafa intarneetni baname mootummaan galateeffamuu hin qabu. Uummatatu banee kan akkana olola akkanaa ofaa ooltan. Saalfadhaa xiqqoosii mootummaa burjaajessuu hin barbaadina. Sinii galaa jira mootummaa burjaajessuu hin barbaadina. Mootummaanis immoo waan gartanii uummata kana baasu waan uummataaf ta'u isatu beeka. Maaliif isatu biyya harkaa qaba. Isatu bulchaa jira. Amma yeroo inni aangoo harkaa qabu keessatti waa inni hojjetu keessa galuu hin dandeessan. Waan fedhe hojjechuu danda'a. Waan uummata sana miidhuutu hin ta'in waan uummata sana miidhuutu hin ta'in waan uummata sana fayyadu irratti waan fedhe hojjechuu danda'a jechuudha mootummaan. Kanaaf yaadni kiyyaa kallattiidhumaan gartanii warroottan asirra ba'anii mootummaan kumaandi poostii biyya irratti labsee uummata manatti deebisee uummata beelaan manatti fixuuf deemaa jira. Olola siyaasa fidanii keessa galfatanii bar yeroo addunyaan siyaasa dhiiftee siyaasa biraa galtee waa'ee dhukkubaa kanarratti xiyyeeffattee jirtu jirri immoo siyaasa jiraa keessa fidan siyaasa dhukkuba jira. Dhukkuba waggaa meeqattiin dhukkubsataa turan
dhukkuba waggaa meeqatti uummata Oromoolee dhukkubsuu barbaadaa jiraniyyuu dhukkuba jiraa fidanii yeroo kana keessa galan jechuudha. Yeroon kun waa'een siyaasaa takka illee hin jiru. Eessa addunyaa mararratti waa'een siyaasaa dhaabbatee jira. Rakkoon fedhe yoo jiraate waa'een siyaasaa amma lafaan kaafamu. Amma kallattiin uummata kana baraaruudha. Dhukkuba hamaa kanarraa, dhukkuba fokkataa kanarraa uummata kana baraaruudha. Rabbi biyya keenya baraaru. Dhukkuba hamaa kana, dhukkuba fokkataa kanarraa Rabbi biyya keenya baraaru. Rabbi dhukkuba namaa bara waan garii dhugaa Rabbi waan nama ajaa'ibsiisu uummanni keenya keessattuu uummanni Oromoo kun waan nama ajaa'ibsiisu dhugaa. Maal jedhan beetanii footoo Dr. Abiyyi fa'aa fuudhanii intinaa godhanii mataa isaa irratti waa biraa kaa daljeessa fa'aa jedhanii jiratti maal jedhanii barreessan Rabbi koronaa kanaan siyaa dhabamsiisuu jedhanii barreessan. Kan barreessu immoo uummata Oromooti. Afaan Oromootiin barreessanii beekadha. Mee maal jechuudha kun? Rabbi jedhaati dhukkuba amma gartanii dhukkuba fokkataa kan ilma namaatiin yaaduu dhiisi. Mee maal si balleessinaan akkanettami? Mee maal takka nagaraa sitti jabaachisee jennaan dhukkuba kanaan koronaa kanaan Rabbi siyaa balleessuu kan jettee mootummaa kanaa baartu. Mee maal sitti balleesse mootummaan kun? Bar mootummaa biyya keenya sanaaf rakkataa jiru akka biyyi keenyatti kun biyya namaatiin qixxaattee guddattee badhaattu mootummaa badhaattee akka biyya gurguddatanii taatu kan siif rakkataa jiru mootummaa kanaa beekadhu. Mee sababiin ati maaliif sababiin ati dhukkuba kana hamaa namaatiif yaadamu nama si balleessi nama waan fedhe si godhettiyyuu dhukkuba kana yaadanuun addunyaa mararraa namni ilma namaa ta'ee ilma namaan isaati hayawaanaanuu yaaduun hin ta'u dhukkuba kana. Hayawaanaanuu yaaduun hin ta'u dhukkuba kana dhukkuba hamaa kana jechuudha. Mee sababii maaliitii fi lammii kee kan biyya kee bulchaa jiru Rabbiin dhukkuba kanaan siyaa balleessu jettee kana baartu sababiin isaa maaliif? Kana deemsiftanii jechuudha Oromoo. Maal taatan Oromoo isin? Yaadamii akka namaatti sammuu keessan akka namaatti hojjechiisa. Dhukkuba kana namni ilma namaatiin yaadu abadan namni garaansaa gartanii sammuunsaa akka namaatti yaadu ilma namaatiif yaadu. Waan fedhe yoo sirratti balleessee ammataa kiyyatti waan fedhe yoo narratti balleessee Rabbi irra kaadha malee dhukkuba fokkataa kanaan yaadu nama. Rabbi dhukkuba kanaan siyaa qabsiisu jedhee namaaf yaadu dhukkuba kana jechuudha. Nama warra akkasiifaatu jira jechuudha Oromoo keessa. Maaliif akkana taatu Oromoo? Dhaabbadha Oromoo wanni akkanaa kun nun fayyadu numa gaddeebisa malee numa of jibbisiiftanii gartanii dhaqaa dhaqxanii of nu jibbisiiftan malee nun fayyadu wanni akkanaa kun. Hamtuu walitti yaadina. Nama hamtuu sitti yaadee yooma nama maal sitti yaadame mootummaan kun hamtuu? Barra warri gartee akkasitti walirra baatanii asirra ofaa ooltan kun mee mootummaan kun maaluma isin balleessee yoo jettanii isin gaafattan deebiidhuma hin qabdanu bara. Wanni isin jettan mililiki inni mililikii malee waa tokko waa biraan qabdanu. Deebii isin deebiftanu yeroo gartanii namni mootummaa nama biyya bulchaa jiru kun maaluma isin balleessee naan sadarkaa kana jibbitaa jettee yoo ati gaafatte amma nama hedduu hin gaafadhaa nama ijoolleen hin jijjiranii. Maal isin jedhanii si deebisanii inni mililiki ilma mililikii jedhan utuu abbaa isaa beekanu utuu bakka dhaloota isaa beekanu ilma mililikii jedhanii akkasitti gartanii xinneessanii jechuudha. Mee ilma mililik ta'u abbaa isaa argaa jirta bakka dhaloota isaa argaa jirta maaltu ilma mililik godhe mootummaa? Oromoo qulqulluu ilma abbaa gadaa abbaa isaa utuu beeytuu akkamitti mililikii jettaan? Kana faatu jira jechuudha. Waan hin taane gartanii uummanni keenya kun gariinsa of nama jibbisiisaa jechuudha. Uummanni keenya kun uummanni Oromoo kun gariinsa maraa miti beekadha. Warroottan gartanii waan akkanaa qofa yaadan warroottan gartanii dhukkuba hamaa kana namaa yaadan warroottan akkanaan jedhaa jira beekadha. Warroottan maqaa nama balleessan waan abbaan hin qabne fuudhanii namarra kaa'an jiraan jedhaa jiraan. Kanaaf please aangoon yoo ta'e aangoon isiniif dhufa aangoon taraadha yookaan aangoon harka namaa hin jiru harka rabbiiti maqaa dhumaaf gartanii harka namaa gartanii filannoo maal jedhama malee aangoon dabareedha. Sigaa dabareen keessanis warri waan kanaaf akkasitti gartanii waan hin taane walitti yaaddanii waan hin taane ooftan kunis dabareedhaan isin gaa sadarkaa kana waliin jibbina. Maaliif nun fayyadu sadarkaa kana wal jibbuun jibbaan bu'aa tokkollee nuuf hin qabu. Keessattuu nuti Oromoo walitti deebinee wal jibbuun bu'aa tokko nuuf illee hin qabu kasaaraa malee jechuudha. Mee maal inni bu'aan nu qabu wal jibbuun? Maali bu'aan inni fakkeenyaan nam tokko yoo kaatee wal jibbite bu'aan irraa argattu maayini yoo ol jaallatti irra bu'aa qabda. Maaliif waliin jirta
rakkoo irratti wal gargaartaa bakka rakkootti yoo kaatee ati rakkatti si bira dhaabbataa inni yoo ka'ee rakkate atis bira dhaabbattaa waliin jiraataa jaalalli kanaaf gaariidha jechuudha. Mee oo jibbite immoo bu'aan ati keessaa argattu maayin? Jibbaa keessaa bu'aan ati argattu maalime? Gaafiin koo kana. Kanaaf gabaabaadhumatti gartanii dubbitu keessaan na ka'ee kallattiidhaan haasaan kiyyaa waa'ee command post irratti xiyyeeffata. Olola warri asirraa baatanii mootummaan gartanii uummata beelaa manatti fixuudhaaf command post labse jettanii olola ofaa jirtan please dhaabbadhaa. Mootummaan nageenya uummataatiif dhukkuba kanaaf labsee waa biraatiif himtii wanni ni labsee waa'ee siyaasaa keessan lafa kaadhaa. Waa'een siyaasaa darbee jira yeroon isaa amma gaafa dhukkubni kun gar tokkotti deebi'uutti yoo dhukkuba kanarraa afame sanuu yoo dhukkuba kanarraa afameyyuu waa'een siyaasaa sana booda deema malee amma addunyaan dhukkuba kanarratti xiyyeeffattee jirti. Rabbi dhukkuba kanarraa nu hambisu jedhaa kadhadha. Amma jibbaa ooftan amma waan hin taane sirratti maxxansaa ooltan amma walabaaraa ooltan rabbi biyya keenyas addunyaas dhukkuba kanaan dararamaa jirtu kana rabbiin irraa akaasu jedhaa kadhaa malee ebelu rabbi akkanaa godhu ebelu rabbi akkanaa godhu jechuu kana dhiisa. Hinaaffaa keessaa ba'a. Hinaaffaa guddaa keessa jirtanii baram rakkoon isin qabdan amma hinaaffaa keessa jirtan. Hinaaffaa keessaa ba'a. Hinaaffaan gartanii eessaanuu nama godhu. Namni waa hinaaftu waa yaaddullee argattu beekadha. Namni waa hinaafu waa yaaddu sanallee argachuu hin dandeessu. Waan hinaafin in argatta. Waan namni argate tokko ittiin hinaafin atillee numa argatta yoo itti naafuu baatte. Si galaa jira. Atillee yoo inuma argatta yoo itti naafuu baatte. Kanaaf hedduu galatooma isinitti hin dheeressu gartanii asumarratti isinii dhaabaa. Hangasuma natti dhagaamee naan isinii dubbachuu barbaade. Warri hanga ammaatti na daawwattan waan na daawwattaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.